أنا أول أبدي شامبيوني بركوما لما في دقدمي توقع تون سوا يا رتمودا غريب بولشي سما غالا روبي جنجشادا يويا أشمار كفونه كبجام توتا بجالتام توتا هدوفتوتا ميديا مدولا بكون كوبي سبورتي بولشي سما غالا روبي يرو أما كانت قوم سرتر قوم إسدا قوم سكاليسا إسجرا كانجلو في أكاس مسمو دولا ديني كنا مرسالي هوا سمارت كالتيلا دداتين هواسني كوميسا جالتوني سبورتي بولشي سما غالا في غودين بالي كاسا توران اسمبرانغا تورج رايچات هرمو كوبي أدا كبني سنيب نجرا بولشي سما غالا روبي غويا را غينچي وجين قبطي قودچه بيجر دربي وليتي كلابوني اوروميا كيسا يرو هدو يوتا جبدني لالتني جراتن يوتا جبدني هودوفتني جراتن موركيله گيفامو كيسات اوروميا جدت كلابوت اوروميا جدت دربي وليتي چار مانشستر سيتي في اكوما مانشستر يونايتد چار ارسنال في اكوما مانشستر يونايتد يوكا مو تشيلسي موركيلن كلابوت اوروميا جدو گيفامن هدو نمتولن چار اشمار كفونه كبجمتو تكينيا كون ميديا مدولا برا قوبي سبورتي كان سمرانگين جودا غويا را كلابين سامبيچودا موركيسا cimsee itti fufee qabxii isaa malu argatee jira. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Robe bakka kaleessa bakka Elgadda turerraa jijjiirama guyyaadhaa guyyaatti fidee jira. Elgadda buttaa jira tokkoof duwwaa mo'achuudhaan guyyaa har'aa mootu kilabii falmataa isaa kan ta'e Gincii wajjin qabxii qoddatanii duwwaa gargar bayanii jiran jechaan. Asin dura shaampiyoonii kan ta'e awwal abdii leenjisaan garan bade kan jedhis gaafii hedduun argaan turre yeroo hedduu suuraalee bulchiinsa magaalaa yookaan immoo bulchiinsa kilaba bulchiinsa magaalaa Robe yoggaa poosti goonu leenjisaan awwal abdii shaampiyoonaa maaliif garee kana leenjisuu dhabee maaliif dhiise kan jedhu gaafiilee hedduu marsaalee hawaasummaa irratti argaa jira. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Robe amman tanatti kan leenjisaa jiru yeroo goruun baadhe amsaaluu fakkaata sarara mirgaa irratti ittisaa ture lakkoofsa lama godhatee yeroo bulchiinsa magaalaa Robeetiif taphachaa ture akkasuma immoo waan nama ajaa'ibsiisu awwal abdiis sarara ittisaa irratti taphataa cimaa sadarkaa kilabni bunna le mallatteessuudhaaf yeroo waggoota 10 dura yookaan waggoota 13 duratti kilabiin bunnaa yookaan immoo kilabiin buna Itoophiyaadha taphataa cimaa jechuudhaan sarara ittisaa irratti yeroo dubbisaa turee fi akkasuma mallatteessee turtii wajjin godhe keessaa tokko awwal abdiiti leenjisaan sun taphataan awwal abdii taphataa konfidensii qabu sadarkaa naashinaal tiimitti illee abdiin gurguddaan irratti eeggamaa turee fi liigilee Oromiyaa keessatti seenaa gurguddaa qabu keessaa tokko ture jechuudha bara leenjisaan awwal abdii turetti kilabiin bulchiinsa magaalaa Robe taphoota hedduu morkachuudhaan dirreedaa warratti shaampiyoonaa ta'uun isaa waa yaadatamuudha. Kanuma irra dhaabbachuudhaan awwal abdii kilabii biraa leenjisaa jira moo eessa jira jettanii warroonni gaafatanii fuulduratti hanga danda'ameen keessumaa miidiyaa maddoolaaf gorachuudhaan waa'ee ispoortii irratti seenaa barasanii akkamitti shaampiyoonaa ta'ee fi kilabiin kaleessa shaampiyoonaa ta'e ijoolleen kaleessa shaampiyoonaa ta'an eessa jiran kan jedhu irratti akkasumas waliin dubbanna waa'ee ashittii dabarsee kennuu bulchiinsa magaalaa Robe irratti gaafii hedduu argaa turre jechaadha koomentii hawaasaa irra dhaabbannee dubbanna waan taateef ashittiin bulchiinsa magaalaa Robe Pireemiyer Liigii Itoophiyaatti dhiyeessuu danda'a. Abdulaziz taphataa bulchiinsa magaalaa Robe kan ture dhalataa Dallomanna kilabii bulchiinsa magaalaa Robe wajjin yoo deeman Premier League Robe yookaan mobaayilii seenuudhaaf carraa qabdi ture ijoollee kana maa gadhiis kan jedhullee bifa gaafiitiin argaan ture jechaadha. Kanaaf kunis ta'e suni wanti na gammachiisoo jiraate kilabiin bulchiinsa magaalaa Robe torbaanota darban xiqqoosi baay'ee gabbu'aa ture jechaadha. Garuu ammoo sochiilee wayii gaggoramee gaafiileen hedduu mul'achaa nutis akka miidiyaa maddoolaawutti kara peejiitiinis qeeqa adda addaa gataa turre kilabiin kuni bakka isaan mul'uu irra hin jiru kilabiin kuni liigii Itoophiyaa keessaa gabbu'ee sadarkaa liigii Oromiyaatti deebi'uun qabu liigii Oromiyaatti gaafa gaddeebi aarsaa gurguddaa isa kafalchiisa baasii gurguddaa isa kafalchiisa jechaan turre garuu ammoo faallaasanii amman tanatti tapha Elgadda taphatameen buttaa jira tokkoof duwwaa mo'atee jira guyyaa har'aa ammootu kilabiin Gincii kilabii baay'ee ulfaataadha kilabii baay'ee ulfaataa kilabii Dambidolloo wajjin yeroo hedduu morkii gaggeessaa ture kilabiin Dambidolloo kilabii cimaadha dhugaa dubbachuudhaaf lixa Oromiyaa irraa kilabiin kun dargaggoota hedduu naannoo Oromiyaatiif illee arjoomaa ture jira jechaadha. Kanaafuu kilabii Gincii wajjin guyyaa har'aa morkii gaggeessaa ture keessaayyuu bulchiinsi magaalaa Robe tapha 9 taphachuudhaan qabxii 13 sassaabbateen ture. Yeroo ammaa kanatti mootu qabxii 15 qabateera natti fakkaata yeroo goruun baadhee lakkoofsa saddeet akkasirra jijjiirraan teebilii yookaan mootu jijjiirraan taphaa har'aan tanatti taphatamu murteessaa waan taateef bakka isaa poozishiniin isaa 9 jiddugaleessa 8 yoo godhanne bareedaati yaada. Kilabiin gada baasaa immoo kilabiin guddaan kun sadarkaa 15ffaarra jira jechaadha ammallee jechaadha. Kilabii cimaa naannoo Oromiyaa keessaa kilabii naannoon gada baasaa kilabii cimaa ture dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ammaa kanatti immoo gabbuuf deemaa jira jechaadha. Keessaayyuu Jinkaa bulchiinsi Jinkaa Hoolata akkasuma Malkaa Noonnoo Buttaa jira የኛ አዲስ ከንጀዳን ክለቦት ሄዱ ጅራ ደምቢዶሎን ጅራ ሮቤ ጅራ አክሱም ጅራ አርካ ከተማን ጅራ ኦሜዳን ጅራ ጊንጪን ጅራ ሐሳሳ ከተማን ጅራ ሾኔ ከተማን ጅራ ቡልቺንሶቶ ካኔንቱ ጀረቻዳት ክለቦኒ ኩኒ ክለቦት ጅጭሞ ቱሬ አመንተነት ዋኑ እንዳፎ ክለቢን ቡልቺሰ መጋላ ሮቤ
istaadiyoomii guddaa qaba. Istaadiyoomii Maddoolaa yoo furanne waggoota 16 duratti jechaadha. Istaadiyoomii Maddoolaa istaadiyoomii Itoophiyaa keessa jiran keessa istaandaardii isaatiin isaa ta'u waa hedduun ulaagaa istaadiyoomiin guuteera jechaadha. Fakkeenyaaf istaadiyoomii Lagaarra yoo furanne dirree itti taphatanii fi naannoo isaa wantoonni akka shooppaa marsanii jiran jechaadha. Akkasuma immoo pilaas maayinus magaalaa guddoo biyyattii keessatti argamuun isaa sadarkaa tokkoffaa gatee ture jechaadha yeroo sanitti waggaa 15 dura. Garuu istaadiyoomii Maddoolaa wanta adda gatu federeeshiniin asiin dura waggoota hedduun duratti akka dubbataa turee fi Oromiyaanis abdii guddaa irra kaawwachuudhaan Premier League Oromiyaa taphoota naannolee Oromiyaatii fi taphoota akkasuma atleetiksii waldorgommii atleetiksii shaampiyoona Oromiyaa yeroo hedduu chira geggeeffamaa ture jechaadha. Waggaa 10 dura waggaa 12 dura ichi asillee ammallee gaddallee geggeeffamaa jiran jechaadha. Istaadiyoomiin Maddoolaa carraa qaba ture. Carraan inni qabu yoo jiraate dirree duubaan bal'aa qaba, iddoo teenisii qaba, iddoo saaphannaa qaba, iddoo bakka shaakalli kubbaa miilaatiifis ta'u duuba sanarraa qaba jechaadha. Lafa gahaa qaba jechaadha. Kanaaf garuu ammootu wantoonni isaa hafuun jira jechaadha. Maateriyaaliin hedduun ichi keessatti haalli qulqullinaa akkasuma ammootu yeroodhaa yerootti haaromsa barbaachisa. Asiin dura waggaa 5 dura 6 dura dirreen isaa baay'ee rakkisaa ture haga tokko sirraa jira jechaadha. Ammas ga'umsi dirreen sun hedduu maqaa istaadiyoomichaa fi seenaa istaadiyoomii wajjin wal maddii qabamee akka kaleessa seenaa qabu irratti yoo ilaalame sadarkaa kaleessaa irraa bu'aa jira jechaadha. Fakkeenyaaf furanni Baardaa irratti istaadiyoomii guddaa jira, Naqamte irratti istaadiyoomii guddaa jira, Jimma Abbaa Jifaar irratti istaadiyoomii guddaa jira, iddoolee adda addaatti Alaabaa irratti ijaaramaa jira, Professional istaadiyoomii kan ta'e Dirreedawaa irratti ijaaramee jira. Garuu istaadiyoomii Maddoolaa ammootu waa hedduu amman tanatti jijjiirama hedduun akka isa fooyya'u. Maaliif tokkoffaa baay'inni hawaasa kenna godina Baalee yoo ilaalle hawaasa guddaadha. Istaadiyoomiin jirus akka Baaleettis Baalee baasii yoo furanne Baalee dhiyaasii yoo furanne walumaa galatti Baaleen keessa jiru istaadiyoomii tokkicha kana waan ta'eef iddooleen duubaan jiru sirreeffamuu irratti haaromsamuu irratti hawaasa irratti hirmaachisuu diyaaspooraa irratti hirmaachisuudhaan baazaarii adda addaa qopheessuudhaan haaromsi piroojeektii adda addaa godhame. Akkasumas immoo guddattoota irratti xiyyeeffachuun dirqama jechaadha. Istaadiyoomiilee hedduu keessatti warroota Hadiyyaa furanne Kambaataa Hosaanaa Walaayittaa Dichaa furanne guddattoota qaban jechaadha. Kanaaf kilabiin bulchiinsa magaalaa Roobee morkii guyyaa har'aa geggeesseen qabxii qodatee jira. Kun waan gaariidha. Liigitti atleast liigii keessa turuudhaaf carraa qabachaadha. Liigii kana keessaa baay'amootu rakkoodha. Dorgommii naannoo Oromiyaatti geggeeffamu, dorgommii Itoophiyaa geggeeffaman, naannoo Oromiyaatti geggeeffaman dachaadhaan caalachaa kan naannoo Oromiyaa baay'ee ulfaataan wal morkiin jidduu kana geggeeffamu. Wal morkiin kilaboota Oromiyaa jidduu geggeeffamu, wal morkii baay'ee professional ta'e jechaadha. Maaliif naannoo Oromiyaa kilaboota ciccimoo qaban dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu ammoo gaaf